Itaku dolar zara zara ga tu kaladu ke tumagal. Hack show. Ashama ummata qashtii jirtu jirani galata rabbii nagaa kooti isinis bakka jirtanitti nagaa rabbii isin duukaa haa ta'u ana bukkeedhaan wanti hunduu bareedaadha isin bukkeedhaas akkasuma hidheetti abdiin qaba hadhamoo viidiyoo haaraadha walitti deebineeti jira innis maalidha viidiyoowwan nutti toltolaan reaakteritti goona tiiktookii irraa fidee jira jechuudha kanaaf irratti reaaktii goona amma xumura viidiyoo kanaatti naafaan dura gaafa jalqabdan laayik sheer sabskiraayib gochuun jalqabaa isiniin jedha naga nagaan dhuftan gara viidiyootti haa dabarru. Itaku dolar zara zara ga tu kaladu ke tumagal. Ani soda de balana. Biyya ormaa ta'ee tanan osoon birrii erguu fi inni baankii deemee faa doolaara zara zara achi biyyarra osoon galuu biyyarratti inni niitii biraa qaba maaloon dhaqqabaa nama kana sodaadhee jedhaartu. Eshi haa ta'u amma ati nurra bohaartamoo wayinis sirbadhanii numoo maal jedhanii inni onni akkanaa kun naaf hin galle kanuma bichaan natti mime. Goote biyya atuu sila biyya ormaa teessee osoo isaa birrii ergitu dulloomte akkas taatee galte achi demmoo maaliif nurra boossare maal haa goonu nuti. Maaloo sirba kanaan dura jara baasansan kan akka Hacaaluu kan akka Alii Birraa kan akka waan tokko maaliif sirba isaanii dhoqqeessita akkanatti. Dhuguma isaa jedheen garuu jechuun maalitu yaaduuti sirba kana kan sirbite silayyuu sirba rukutama. Uummanni gidduu kana maayini sirbuma wayittiin galle callistanii baastanii dhugaa rabbii sammuu nuuf kubsaaftu. Please dhaaba. Meeli gaafa. Tokkittiidhaan iyyuu bullaa abunichi. Ijoolleen dhiiraa haadha manaa qabdan jechuudha. Gizee haadhi manaa keessa hin jirtu. Dubartii biraa argitee jaalatte taanaan haadha manaa ta'e maaliif baastee gadi reebda alatti? Irreebiini kun ta'aa miti. Bakka osoo isiin manuma jirtu dubartii jaalatte san irraan fuudhe. Bakka osuma isiin mana jirtu dubartii biraa fuudhi rakkoon qabu. Lameen isaanii bulchuu hin dandeessa. Dhageessee tashi. Dubartiin kamiyyuu hin feetu ituu ishee mana jirtu irratti yoo fuudhe hin callistu. Akiin maaloo callisti yookiin namichicha dudda kutti yookiin niititti dudda kutti yookiin immoo yoo amala qabeettii taate dhiistee baatii jechuudha malee irratti yoo fuudhe dubartiin callisti jedhee yaadu. Yaadaniitu garuu gaafa mana sargii dhattanii akka kana kaameraan isinitti dagganameeti. Nyaata yeroo fudhattanis, nyaata yeroo nyaattanis, yeroo gurshattanis warri kaameraa sin jala qabanii akkas godhan. Saqqaqaniidha namichi. Sirbi kanatti aanni dhaggeeffannu immoo sirba Abuzee fi Takkeeti. Bareedinni namaa riqinfachiisuu jalqabeera. Hamuummachiisuu jalqabeetii jira. So kanatti yaadanii yaa uummanni jaalala namaatiin qaban baay'isanii hamuummatu baay'isanii riqinfatu jedhanii waan yaadaniif sirba bareedaa tokko nuuf gadhiisaniiti jiru. Waliin dhaggeeffanna. Hack show. Bareedni kee nu hamuummachiise amalli kee nu hirkinfachiise ijibni kee nu haxxinfachiise. Hack show.
Kan irra deebinee dhaggeeffachuu qaba. Gara biyyaan meeqamee kan Bareedni kee nu hamuummachiise nu hamuummachiise amalli kee nu hirkinfachiise nu hirkinfachiise ijibni kee nu hattifachiise nu hattifachiise. Jaalala nama hirkifachiisu nama hamuummachiisu jalqabeedha. Warri jaalalan qabaman tan egaa maal jedhama wanta akkasii isinitti dhaga'amaa jira taanaan yaa'u jaalaladha jechuudha. Isin hamuummachiisa isin hirkifachiisa jara kana isinirratti argamaa jira taanaan inni mallattoo jaalalaati jechuudha. Yannico gamaketi yannico sibira gamakon debine ajala lepira kogarano sadabe duba manintara Wow, duga kumbandi ajaibat. Apa jadi lagu tu lagu serbota gara-gara kanan. Kan bidan sinarga abdingara sobe imi manar chase yada kinga gabe afraba fatu hirriballe dabe. Egaan uummata qashtii viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhufe gabaabsee xinneessee kana fakkaatti waan amma yoonaatti waan argaa turtaniif hedduu isin galateeffadha. Video kana yoo jaallattani like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Video tan amma ol agarru. Bye. Nagaan naaf tura.